Magaalaan Finfinnee misooma uummattoota ishee mirkaneessuuf sochii misoomaa taasistuun dorgommiilee fi beekamtii sadarkaa idil addunyaatti qophaa'an mo'achaa jirti. Magaalattiin teessoo dippiloomaatota idil addunyaa ta'uun caalaa magaalaa teessoo uummattoota biyya guddoo waan taateef bu'uuraalee misoomaa magaalaa ammayyaa'an guutuu qabu guuttachuuf hojjechaa jirti. Hojiilee geejjiba biskileetii misooma magariisaa waliin wal qabatee Addis Miidiyaa Neetwork waliin turtii kan taasisan barsiistuu fi qorattuun yuunivarsiitii barnootaa Kotabee Dr. Shawaayyee Mashashaa hojiilee misoomaa hedduu magaalattiitti hojjetamaa jiran keessaa hojiin misooma magariisaa irratti hojjetamaa jiru adda durummaan kan caqasamu ta'uu ibsanii hojiileen hanga ammaa hojjetaman damichaan mijattummaa magaalattii kan mirkaneessanii fi karoora misoomaa bulchiinsi magaalattii qabate galmaan ga'uuf kan deeggaran ta'uu dubbataniiru. የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ግንባታ እጅግ በጣም ወቅታዊ የሆነ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም የህልውና ጉዳይ ነው። Ijaarsi dinagdee magariisaa dhimma waqtawaadha. Sababiin isaa guddaadha. Hojiileen misoomaa qarqara lageenii magaalaa Finfinneetti bal'inaan hojjetamaa jira. Misoomni paarkilee, paarkiin Xooxxoo, paarkii Tokkummaa, paarkii Michummaa kaasuu ni dandeenya. Paarkonni kunneen qaama ijaarsa dinagdee magariisaati. Qabeenya lafaa magaalaan tokko qabdu keessaa 30 daandiif 40 ijaarsaaf akkasumas 30 misooma magariisaaf ooluu akka qabu ragaan ministeera misooma magaalaa fi konistirakshinii irraa argame ni mul'isa. Haa ta'u malee magaalaa Finfinneetti lakkoofsa dura eeraman irra gahuuf hojiilee hedduun akka hafan Dr. Shawaayyeen ni kaasu. Gama biraan magaalattiin keessattuu sochii misooma geejjibaa biskileetiin taasisaa jirtuun sadarkaa idil addunyaatti beekamtii akka argattu dandeessiseera. Beekamtiin kunis faayidaa hiikkoon magaalattiif qabu olaanaa ta'us karoora qabameen yommuu wal bira qabamee ilaalamu hojiilee hedduun hojjetamuu qabu jedhu. በ2028 ይህ የብስክሌት መሰረተ ልማት ግንባታ ወደ 200 ኪሎ ሜትር ለማድረስ ነው እቅድ የተያዘው። Bara 2028tti ijaarsa bu'uuraalee misoomaa biskileettii gara kiiloomeetira 200tti guddisuuf karoorri qabameera. Kana irraa wanti hubannu hojii hedduu gaafata. Bu'uuraaleen misoomaa biskileettii waan ijaarreef qofaa haalaan ni fayyadamna jechuu miti. Dhiyeessii biskileettii fi meeshaalee jijjiirraa waliin haalaan galchuun barbaachisaadha. Inni biraan hojiilee hubannoo uumuu hojjechuu qabna. Hojiilee ga'oomsuu irratti ciminaan hojjechuun barbaachisaadha. Beekamtiin bu'aa jajjabeessaa damichaan galmaa'een magaalattiif kenname jiraattotaa fi bulchiinsa magaalichaaf faayidaa olaanaa qabaachuus Dr. Shawaayyeen hubachiisaniiru. ከተማውን እውቅና ነው የሰጠው፣ ክብር ነው የሰጠው። ሌላኛው ተወዳዳሪነትና magaalattiif beekamtii kenne, kabaja kenne, kan biraan dorgomummaa fi barbaadamummaa akka qabu. Badhaasni kun ijaarsa maqaa gaariif shoora olaanaa qaba. Hawwata tuuristiif shoora mataa isaa qaba jedheen yaada. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee daandii biskileetii kiiloomeetira 200 ijaaruuf karoorfatee hojjechaa kan jiru yoo ta'u, wayita ammaa ijaarsi isaa kiiloomeetira 25 irra gahu ragaan bulchiinsa magaalichaarraa argame ni mul'isa. Karoora damichaan qabame milkeessuuf dhimmamtoonni hundi hirmaannaa cimaa taasisuu qabu jedhu Dr. Shawaayyeen. ሁሉም ባለድርሻ አካል ከመንግስት መንግስታዊ ካልሆነ የኤንጂኦም ከምንላቸው qaamni dhimmi ilaallatu hundi mootummaa, miti mootummaa, abbaa qabeenyaa, waldaalee fi namoota dhuunfaa qindeessuun damee geejjibaa ammayyeessuuf shoora olaanaa taasisuu fi tumsuu nu barbaachisa jedheen yaada. Magaalaan Finfinnee magaalota inisheetivii Bloomberg dorgoman magaalota 275 waliin dorgomte magaalota mo'atan 10 keessa galuun badhaafamuun ishee ni yaadatama.